السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوني نافي في قدير أرانتن وبليتين تينيتك بالبلا ورا شيء بربادي مجيونتون إرجع بيتنا رفته وجابا يلا كوسفته جرتي وانا برايسني رام بربادو بالبلا ورا maatii ishee qofa bilbila maatii ishee kana namoonni mijiyootana beetan mijiyoontuun dhalattuu arsii lixaa shashamane ganda sadeetame takkeetti mee isumarraa dhageenyu yoomiyaas maatii siitunoo wal dhabdee namni mijiyootana beetan akka gartee bilbila kan nuti isinii maxxansinu kanarratti bilbila akka nuu kennitan asumaan kabajaan isin gaafanna mee haa dubbifnu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. baleetiya Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. akkam nagaadha? Naga walla alhamdulillah naga qaba. Okay, mee ati ijoollee eessaati duraan dursee? Ijoollee shashamane. Shashamane ganda kami? Shashamane samaaniyaa andi. Shashamane samaaniyaa andi bakka jaamtu. Biyya ati amma jiraattu biyya tami? Biyya amman keessa jiru Saudi Arabiyaa keessa jira. Eeshi warra fakkeenyaaf ati biyya tana karaa baaraatiin dhufte moo xalabaan dhufte mee akkami adda nuu baasi? Xalabaan dhufeen. Eeshi xalabaa dhufte amma iddoo xalabaa jirta moo bakka biraa jirta mee akkami kan adda nuuf baasi mee? Xalabaa jalaa badee Filipiinii waliin badee. Filipiinii wajjin badde. Wajjin badee nafseetii fudhadheen ajjeesuuf nu lama halkanii guyyaa na hudhaa nu tumti. Waggaa lamaa birri san naan kennine. Waggaa lamaa saniif bessi dalagee ani homaalleen arganne abbaa kiyya bira dhufee akkana kisaaraa dhufe lakkoofsa kiyya harkaa kan qabu harkaa guurte qaqara abbaan kiyya nama mul'uu naa qixxeessee biyya dhufedheen. Eegisaniin booda birrii 2000 wayii naa kennite birrii 2000 sanii Filipiinii san waliin badee Oromoo ijoollee shirkaa bira dhaqee birrii 2000 sanillee anini lafuma kaayee waa'ee suutii tanaa hin beeku xalafaa irraa bahee saniini hammaama keessa seenee birrii 2000 san na jalaa fudhatanii. Oromumaa si jalaa fudhate? Oromumaan na jalaa fudhate. Okay, akkamiin bira deeyte ati jara kana akkamiin bira deeyte? Filipiinii waliin badee xalafaa irraa Filipiiniin sunini. Utee kalaas ijoolleen tu Oromoodhaa kunoo birriin 2000 tana hadaraa isinitti haa ta'u. Mucayyoon tu Oromoo teessanii anatu xalafaa irraa fuudhee birrii kana isin silkii amma qabu kana mucayyoo xalafaa irraa na baatte santu naa biti. Eeshi Filipiinii jechuudha. Oromoo iyyuu miti iyyuu. Maarree asii bahee ijoollee mucayyoon shirka Oromoo himadhee asii warra jara bira dhaqe. Gaafa si bira dhaqe asii mucayyoon takka deetteetu maanii mana san jirti an birrii 2000 tana qaba jedhee mucayyoo ta deetteetu sani mul'ise mucayyoo sun shirka warra tokkocha. Eegisanii kalaasi birrii isaa illee fudhatanii na jalaa hatanii birrii tana eenyu na jalaa hatee anu miskiina raqama warra kiyyaan qabu anu akkana miskiina xalafaarraa bahe maa birrii tana jalaa hattan bakkoon hin jiru jedhee namichi amma tana keessa na dhaye. Namichi Oromummaa moo? Oromummaan kun mucaan namichummaa shirkaa kun na tumee birrii tana eenyu na jalaa hate jedhee ani. Eeshi. Akkasuma dhiiseetumanii kalaasi araba waan takka illee dubbanne yaa rabbii kiyya jedhe yoo anini abbaa kiyya bira nagaan na baaftee biyya namaa tana keessa arrakkadhe arabuma miskiina wayii bira na fidi jedheen. Eeshi. Akkasii mana arabaa kana kunoo keessa taa'ee dalagadhee. Ji'a afurii fitee amma mana namitti arabaa jiru tana ji'a afurii dalagachuu jira akkuma fayyaa qaba. Maaliif waa harmee fi haadha ofii beekani hin beeka martinuu waggaa sooma hiikaa wajjin haasa'e amma waggaa tokko dhufaara duwara wajjin haasa'u. Waggaa tokko warra kee sagalee isaanii hin dhageenye bilbila isaanii hin qabdu jechaadha. Hin qabu kalaas annas zeetii fudhadhee badee miti qara mataa na badee sunillee ta qabu mataa na badee. Wallaalummaaf hin jenne namni xalafaa irraa bahe kun hin beekanii ka tumanii ka ajjeesanii. Ammaati laal meena dhaggeeffadhu laal ati amma rakkinni kee bilbila maatii keetii harkachuudha jechuudha amma ala kulli al fakkeenyaaf wanni namoonni tokko beektaa addan bahuu fi namoonni baay'een hedduu jechuun akka bira fudhatan miciyyoon tun addaan isin baasa obboleessa kiyya addaan isin baasa obboleeyyan kiyya takkaffaadha miciyyoon tun akkuma xalabaa irraa baddeen Filipiiniin xalabaa irraa baasee erga Filipiiniin xalabaa irraa baasee mana Oromoo dhayite. Mana Oromoo dhaynaan Oromoon birrii isii 2000 tasilaa gartee warra xalabaa jalaa fudhattee baatee jechuun warra 2000 waggaa lama daleeydee 2000 qofa kennaniif akkasuma mee? Akkasuma waggaa lama muluu daleeydee birrii 2000 qofa kennaniif riyaala 2000 qofa.
san isiin fudhattee Filipiinii wajjin baddee Filipiiniin tun nama keenya kana agarraan itti kannite nama keessa nama Itoophiyaati kunoo Oromoo namtittiin tun jettee itti kannite itti kanninaan ijoolleen shirkaatunis birri isii akkuma isiin ammaama seentee jalaa fudhannaan fuudhanii tuman akkami birri isii jalaa badde gaafatta jaanii erga tumanii fuudhanii isaanumaa dalagaa si geesse moo akkami isaanumatu dalagaa nageessan dalagaa seenuu fedha jedhee tumaan eegisan dalagaa seenee kunoo dalaga matana keessa jira dalaga irraa isin bu'in dalaga san irraa isin bu'in jii dalaga masan jira dalaga irraa isin bu'in aan obboleessa keetti kunoo nama hedduutu si daawwataa yuutuubii naafi fi Kedir irrattis feesbuuk irrattis si gallakkisaa abshir maatii keenya harkattaa kun odoo ummanni harku yoo bakka galtu barbaaddes akka oromummaatti nama hedduudhaaf sagalee ta'uu si galee akka oromummaatti yoo masuura kiyyallee naaman tasite ana suura makiyya sagal barreeffama nunaan dubbatini ana suuraati ya naamattas maaliif amaana rabbii abshir dhagee ilaal obboleettiiti ani obboleessa keetii ilma oromooti niitiin ti jaartiin ti ijoollee arsii asallaati dhaggeeffadhu ana argeedha si galee namni amma kunoo si daawwataa jira waa takka hin sodaatini yoo gartee dhuftee bakka galtu barbaaddes akka jaartiin tiyya taatu taata akka jaartiin tiyya rakkattu wanna jaartiin tiyya nyaattu nyaatta yoo gartee bakka galtu barbaaddes anas sii godha inshallah abshir si waliin jira yoo gartee du'ateellee abshir akka ilma oromoo tokko wanna barbaachisu hunda si waliin dhaabbadhee si godhuudhaaf jaartii tiyya waliin ta'ee siif niin jira jaartii tiyya wajjinis waliin isin barsiisa raqama obbolee ammoo maatii keeti inshallah ni arkatta raqama maatii kee akka ilmaan oromoodhaa si baasan ilmaan oromoo nama hedduu ijoollee arsii hedduu na jala jira akka namni maaliif amma suuraadharra namni ganda kee masha ijoollee shashamane hedduudha biyya arabaa keessa taabbeeroo tatiyyaallee kun lolaa Keteriin jitti amma hin dhufa namni na beeku waan akkanatti mana xalafaa waan takkan beeku kuwaatara bakka okay bakka bareedaadha akkasi liivii bakka peejii guddaa wayin qaba ijoolleen kuwaatara hedduu na jala jira zaaraa shanyii oromoo takkafaa ijoollee shashamaneeti hedduu jira ijoollee shashamaneeti bakka ammaan tanaan gartee akkas biraan sii gaya maqaan kee guutuun eenyu jaama Bansa bonsa Bansa bonsa gosti teyo caatimanna balballi teyo shaw bakka akka ajaa'ibatti himattee maashaallahi fakkeenyaaf ummaan teefaan obboleewwan keefaan maqaan eenyu akka namni adda baafatuuf obboleessi kiyya abbuutee bonsa okay haati harmeen teetoo harmeeti ayyaantuu dheekkama maashaallah tabaarakallaahi intala oromooti shanyii oromoo keessaa dhufte intala haadhaa fi abbaan oromooti abshir obboleettiiti yaan obboleessi kee abbaa kiyya amma ka wallaaluun jiru ijoolleen kabiraa amma boonsa jedhanii namnummaan abbaa kiyya wallaaluun jiru abshir ani obboleessi kee ilmi oromoodha si waliin jira abshir obboleettiiti birrii waggaa lamaan saniitis gaafa qiyama inshallah kanuma harkaa baate amma laal miciyyoo takka dhugaan si masii galee miciyyoon ijoolluma arsiitiin si amma miciyyoon san waggaa 3 mulu waggaa 4 mulu kunoo mana arabaa jirti obboleettiiti yaa arabni gabbaasu didee warra sii dubbisiisu didee maallaqan kennineefi maraatee nama tokkoon dubbiftu si galee maatii quban qabdu waggaa meeqa mulu amma dhiyoota na maxxansinaan jaalina fidanii maxxansee ture jechuudha si galee ati arra alhamdulillah ijii kagartee jara san harkaa baate akkasi kunoo alhamdulillah arabni tunillee kunoo miskiinuma wayii bira seenee birrii kiyanaaf kenniti kunoo agajii afurii kana dalagadhe kumaa birrii 800 maallaqa keetis nam takkatti hin kannin nama tokkos amantee hin bu'in si galee anammoo akka oromootti osoo oromoon agartuu wanna silaa barbaachisu yoo birrii biyya ergachuu feetes kun oromoo hedduun na daawwachaa jira dhageessaame yoo gartee birrii biyya ergachuu feetes akkaataa itti ergattu harka keetiin akkatti nama kennattu naasii godha dhageesse nama tokko amantee dhiira takka akka amma dura akkasii godhan gartee kun oromoo ganda keessaniiti arsiidha shirkaadhaa hojjette shirkaadhaa laali Filipiiniin tutta xalafaarraa na baafne wanti tokkotti ilaali oromoo kan hin taane waan takkitti biratti hin taane wama takkitti bira hin taane silaa nama rabbi sodaatu silaa nama oromummaaf dhindhamu bira dheeyte akkas hin taatu si galee amma lakulliyaal waa hundi ilaal rakkoonis maa nama dhuftin jaan wal irraa waa baratta si galee ka amma dura irraa waa barattee jirtanaaf fakkaata ammaan booda gartee nama tokkos amantee ka dalagaatiit irraan buune yoo booda rakke amma dhalaa hedduutu rakkoon irra ga'ee jee nu dawwala dhugaa rabbiin siin jaa
kanaaf ammaan booda gartee rabbii kee qabadhu araba keessan qabadhu dalagaa teetirraan bu'ini gaafa rakkattee immoo waa barbaadde natti dawwali wanna barbaachisu gartee ilmaan Oromoo duratti wannan sii godhuu danda'u hunduma siifin godhaa ilmaan Oromoo biraanii siifin gaa booda xiqqoo booda gizee magriba salaanii sit dawwaleetiin suuraa teetis ni maxxansa ammai sagalee teetanas booda sit dawwaleetiin karaa feesbuukaatiinis viidiyoodhaan gallakkisaa nagayaan naa jiraadhu obboleettiitiyya siif dawwala wal quba qabaanna. Okay, anis Kedir Abdallaati bilbila yoo qabaattes keessaan naaf ergitu. Okay, mee amma namni kun eessaan si harkatame bilbila kamirraan si harkatamoo bilbiluma kiyyarraa yoo si bilbiluma kiyyaan maxxansamoo kami? Kan keetiin illee maxxansite mucaa kun amma sitti waan kana si hageessee mucaa sanii illee yoo maxxansite mucaan sun illee beektaa isaa sun illee Oromoo ta'ee itti maqan itti mee jennaanii mucaa tokkoon si gaanaan jedhe mucaan sun. Haaya bakka kan mucaa saniitiin maxxansee jechuudha. Kan mucaa saniitiin kan keetiin illee yoo maxxansitan kan isin lamaanii nu amma beektaa arabni tun kan bira jiru tun miskiinuma wayii akkuma kana Oromoon ta'e haada Itoophiyaa ammaa fi qoyeessinaan jetti. Leeshifki ati shortaa ween ana qabsiisi jetti ta'an bira jirtu. Intalajja? Intalaan man bira dalagutuun weena shortaa ana qabsiisi leeshi lusa kan keeshiil ati hara miskiin ati xalafaarraa baate malleeshi siifki isi ani waan takkan beeku obboleessa kiyya xalafaarraa ba'e jechuun nama xalafaarraa ba'e hin beektaa waan takkitti hin beeku siin jedhe guyyaa xalafaarraa ba'u. Okay bakka waan tokko narraan geesse silkii kanallee isiisan tun abite ka Oromummaan ta'an birrii kuma lamaa sanii namitti madeetteettu sanitu na nyaachise namicha isa illee birrii argitee namitti sun shirka. Abshir bakka maqaa siitis ni saaxillaa xiqqoo booda naa obsi liivii seenneen warroota akkana si godhe kanaas tokko tokkoon maqaa isaanii nu himta inshallah. Warri tokkotti misiraa jedhan namitti. Abshir bakka qoy amma asirra liivii irra jirru waan ta'eef qoy sii dawwala okay? Eeshidha. Innaa obboleewwan Oromoo intala Oromoo namni Oromoo akkana godhuun hedduu namatti ulfaataa namoonni ijoollee shirkaa ganda 81 jaamtu miciyyoon tun Bansa bonsa jaamti maqaan siitii namni beeytan bilbila duwwaa bilbila kiyya jechuudha kan mucaa kanaallee isiniif maxxansa kagartee kiyya ammoo duwwaa yookaan karama yuutuubiitiinis ta'uuniin beekorrijuu warri immoo karaa feesbuukiitiin Kedir Abdallaa jettanii yookaan Kedir ilmoon bannaa lakkoofsa bilbila kiyyaa waastaappii jechuudha duwwaa 5389 8 6 takka 9 duwwaa 5 3 8 9 8 takka 9 kanaan nu harkattanii obboleeyyi teenya tan akka warra maatiidha wal qunnamsiiftan erga xalabaabee warra kiyya hin dubbifnechaa jirti kanaaf obboleeyyi teenya tana akka bira dhaabbattan abdiin qabaa nagayaan naa jiraadha.